Dr. Hundeessaa waggaa 34 waliin hojjannee bu'aa bahii hedduutu keessa jira. Morka keessa jira. Dhugaatu keessa jira. Seenatu keessa jira. Kana booda bal'inaan ni ibsa. Hundeessaan gaafii uummata Oromoo bifa saayinsiitiin, bifa hayyuutiin addunyaa irratti nama beeksisa keessaa isaan gafa. Uummanni keenya kunuuf danda'ee kophaa isaatitti maqaa isaa jalatti gurmaa'uu qaba jedhee namni waldaa qormaata Oromoo ijaare ka jalqabaa isaa kana ijaaruudhaan kanaan dura faranjoon akkasumas barreessitoonni Itoophiyaa seenaa keenya faalaa turte, tufataa turte, hadheessaa turte, xiqqeessaa turte. Hin ta'u jedhee jalaa bahee kophaatti akka odaatitti nama gadhaabe keessa